arra guyyaa arraa jechuudha. Gizee biyyaa baatu bakka arra gandi isaanii gandi keenya dhufanii ni kaana godhanii galanii mucayyoon achirraa kaatee diridhaa dhufte gizee diridhaa dhuftu itti dawwalee dubbiseeni atis maallaqa harkaan qabdu angaruu maallaqa mucayyoo tana akkam gootaa jee gaafii dhiyeessee fi gizeen dhiyeessuufi hanqisaanti jedheertuudha beektaa dhugaa rabbii. Mira Kongo, ayya, amni arraba. Akkasitti mucayyoo tabahaara gamaa qarshii 24 irraa kafallee tabahaara gamanaa mucayyoon tuuta haa dhuftu yaman teesseetii naan jaajee jeetiin qarshii 24 irraa kafallee. Anu eegal fune guyyaa lamaa beek. Isa wajjin. Ayya. Achiin booda ani wal mari'atanii titina dhufan taate intalumide Yesuudi haafiddu jaanii dhufan taate ijoollee gandaati garuu irraan beeku. Seegalee. Achi booda mucayyoo osooni miyyoon kaatee baaras baatee yaman dhuftee mucayyoon tana haateessu hin jarjarsinii dhiisii hin jee. Akka waan ani bakka jibba mucayyoo sanii qabutti fakkaatte taatee hin beeku gaafa wal jaalannu san keessatti hanga wajjin taasoo san keessatti jaalala teetiif jaalala keetiif je'ee kaleeti jabaatee siif hin gurguraan jee. Ayya. Gaafa san akkas jeeni eegas booda mucayyoon turtii ji'a lamaa keessatti biyyaa kaatee nu bira dhufte gaara kana dhufte jechuudha. Namni inni baatii lamaan kana keessatti qarshii kuma lama kaniin san dura dalagadhee narraa fuudhee takka kuma takkaan dalaganne kuma takkitti isaa itti deebi'etti arge. Osoo obboleettiin karaa jirtu. Ergee achi booda khalaas fuudhee mucayyoon gaara kana dhufte. Innis baatii keessa jiru san malee maallaqa hin qabu anis baatiin keessa jiru san malee maallaqa hin qabu. Mucayyoon dhuftee gaara kana jirti. Namni gizee maqaa hawaalaatiin dhufee ni fannisa dallaalli jechuudha. Wallaahi ni fannisa lubbuu keessaa baasa. Abbaa nama hundaa beeka nama karaa suudii deeme hundaa beeka waan kijibaa miti. Achi booda bakka bilbila hunda irraa kaasuu didanii anillee cal jedhee dhaggeeffadhe akka nama gurraa fi janqabnetti maaliif jennaan osoo beekuuti maalleen ittiin biyya kana namni dhufu 7,000 gizee san keessatti 7,000 suudiidha. Achi booda ichi deemee gamas deemee yeroo dadhabu keessatti dhufee naallaan jee sittiina gaafa duraa sanuu jaalalateetiif jedhee kalee sii gurguranaan jettee mucayyoo tana akkamiin godha. Uummanni illee mucayyoo teessan araba gurguranaan ja'anii. Osoo ati mallattoo nuti jedhe? Qoigaa naan jedhe maan tana dhufee. Inni jennaaniin hayyee eega akkas taatee anillee maallaqa baay'ee tana fudhadhu 2,000 qaba. Atis 1,000 takka fidii taan namarraa itti fuudha jeeni hoggusuma san keessatti daqiiquma 10 qofa na ooyine jeeni daqiiqa 10 keessa qarshii 5,000 fuudhee fidee 7,500 irraa kafale mucayyoo. Daqiiqaa 10 keessatti 5,000 baafte maallaqa? 5,000 kan namarraan fuudhee 5,400 namarraan fuudhee 2,000 kiyyaan irra kaayee meeqa walitti 4,700 6,000 700 jechuudha. Uummanni yeroo duraa isarraa bilbila dubbachuu didanii obboleettii araba gurguraa akkana goonaa ja'anii irratti isarraa bilbila irra cufatan hundi eegas bilbila kiyyaan irraa fuudhee itti dawwalee mucayyoo yeroo maqribatti akka fiddan jeeni mucayyoo san bira illee ta'in nama dallaala tokko gurbaa tokko jira gurbaan sun ijoolluma karaa keenyaati isa sanii bira buusi jeeni akkasii mucayyoo mana sanii buusee dalagaa isuma san itti godhi jeeni yeroo san naajiraanitti namni muqaddama dalagaa deema jechuudha. Dalagaa muqaddama giseen sinjuu duratti qarshii xiqqoo irraa fudhatanii waan baatii 3 fa'aa fudhatanii dalagaa ergan. Mucaan maallaqa isaa qarshii 3,000 irraa fudhatee 1,700 fi achi booda milyoon dalagaa dhayxee
an qarshiin tiyyata karaa isaanii karaa isaatti chukuttee qarshii kuma shanii fi qarshii kuma shanitti jechuudha. Ta biyyatti ergee wajjin tanii miciyyoo baasee wajjin qarshii kuma shan. Ta gurbaa qarshii kumaa fi 700 waliigala qarshii kuma 6 fi 700 jechuudha. Maalin kiyya ka gurbaa san bira jiru. Riyaala beek gaamaala Itoophiyaan seen riyaala sun. Mucaa sinuu jira dabatan moona jira mana kansa. Ittu si deemaa qoy. Achi booda gisee miciyyoo isaanii dalagaa dayxee guyyaa 3 moo 4 bultuu bilook na godhe. Gisee lafaa kaya jilkiisaa laalu bilook hin jaa. Qar maalleen kiyya qarshii kuma shanii bira jira. Kamucaa sun anaatu irraa fuudhee anaan masuula qarshii kumaa fi 700 qarshii kuma 6 fi 700 fuudhee bilook na godhe. Giseen bilbila laalu bilbilli bilook jaa. Ayyee. Miciyyoo irra dawwalee miciyyoo obboleettii isaa miciyyoon gisee san dhuftee sharriin beektu miciyyoo irra dawwalee akkama maal jirtan jennaan baranaaf obboleessa kiyyaa keessa jiraanaa jette. Gisee sinaa jette akkanuma raga qabadhee mun biraa deeme jechuudha. Bilbila kiyyarraa cufadhee deemee achi booda jireenya mataa kiyyaa murteeffadhe. Maa murteesse? Okay, naa gabaabsi haadhatii inni sun siikee moo sinii nama? Isa anaaf inni wal anisa cufee guyyuma saniin cufee jechuudha. Faayila isaa guutuu. Siikee? Achi booda qarna hiikii jeen gaafadhe. Hin gaafanne hin gammatti? Gaasiif inni manaaf inni kuni qilleensa inni haa ol godhanne malee wal bira dhufnee beekadummaas. Jazan bune? Walitti hin dhufu. Ne hiikii jeetiin gaafadhe sinii hunaan jee. Sanirratti qarshiiti kuma 3 siidhiisee kuma 2. Ayyee. Kuma 3 siidhiisee kuma 2 ka miciyyoo ta'e sanirraa kafalee qofa naa kanni maallaqa kuma 3 ka biyya jiru san dhiifadhu na hiikiin jeen. Hayyee amma calna jala ajjee achi kutee xiqqishoo taa'ee dhufee gaafa na fuudhu. Wallahi billah. Warri biyya irratti heerumtu tokko keessa shamarran isiniif hin dhaaba. Yoo biyyatti. Naafiti bari wanti nu goote. Bari biyyatti godhatira. Wallahi billah. Giftiin kina gabaabsi. Biratu tiyya. Amma okay siikee amma tadhuma. Faskii demoo qaadii demoo isaa siikee. Qaagaa kuma 3 dhiisee fi bakka kuma 3 dhiisee fi sanarratti maallaqa inni duraa kuma 2 warra kayyatti ergee jiru san deebisee fi akkasitti waatiyyoon maarii ta'etillee ni duutee naan jee maarii kayyallee kulliidhamu kullii baalansanii godha jeeni na hiikee naaf adda baan osoo walitti hin dhufe. Afaan isaatiin ni kaasii hiikee inni. Maarii kayyaan kullii irraa eeggata. Namni sun amma lubbuun jira? Jira. Fuudhee gartii bira? Hin fuune. Ati hoo eegas heerumte? Hin heerumne. Daa'ima lamaan qabdu ijoollee waggaa 9 saniif as gidduu ati akkanuma jirta? Maaliin godharee abdii mureetti jireenya mataa kayyaan jiraadha. Haraa rabbisu godha? Hin heerumne maallaqa kiyya dhabuurra heerumee nyaatamurra. Waatiyyoon hin duune ni jirti yaayaa. Waatiyyoon hin duune. Waatiyyoon ni jirti osoo warra keenyaan dhaqaalaalaa jedhi ulaa duraa bocolaa irraa abdii bar anaatu irraa hin qabne malee garuu jireenya kiyya qabaruutiif naan ta'an. Wallah bocola nyaatti. Yaani ati machi gifti ati achi fagidu kan jirta amma? Inni heerumnee dalagachaa jiraan firaan qaddaama mana madaamee keenya filannee maal jechuu. Araar bisu godha waa takka? Waa takka gizeettu yaani. Yaani abbaa manaa ka duraanii san malee amma kaayirumte harti si gaazaan buunee kaarabaa kanaa sin agarree yaani mutakalle una agarree mati eega biyyaa kan jirti. Dabbaal gizee takka warra magaalaati yaa. Wallah warra magaalaa abbaati jecha karaa nama gaafachuu baay'atu. Agartanii kun uummata bakka tanatti warra magaalaa ta'an turra koon qabdu bakka tan warra magaalaa hayyee magaalaa dabra kunne. Garuu heerumee bultii halaalaa hin qabu allaa kulli ishee akkasuma jala murii bira kooti. Allaqa. Taan ammoo nama gaafatan. Taan nama gaafatanii. Gaafatanis faayidaan qabdu dhiistus faayidaan qabdu kan jiru sun darbii haadhaa jaarsaaf jaartiin yaa Allah wal harkanii. Ayyee rabbiin akkasii gaafatu moo dagatiin dhaamsa bolummaa. Kana sitti siraa jiru. Jaarsaaf jaartiin akka kottee dhiiga baaftee wal agarti biyya kanatti. Okay rakkoo miti ayyee sittiina amma sa'aatii kanatti maal feeta amma as tiktok kanarra osoo jirru amma asitti maal feeta daqiiqa kana keessatti.
maal feetek jettu arrabsaan irraa dhaabaa sittiinaan sagaggaalummaa arbaa hojii dalaydinaan hin jayina ani sagaggaalummaa hojii dalaydinaa hubadhaa hawaasa kiyyaa hin jaan wanni abdii nu murachiisee jireenya okay fiidoo kana namni hundaa waraabbatu fuula uummataa kana duratti waan biraa sin gaafadhu sannan galchuudha sarabsii rabbii keetii beeka ammoo fuula uummataa kana duratti yoo dhugaa tahuu baatte maqaan gatilleen akka qulqullaa'u namni illee fiidoo kee akka waraabbatee bakka hunda gallakkifatu ati akka islaamaatti ol kaatee dhaabbattee maqaa rabbii samiidachii uumeetiin gurbaan arabaa kun akka qaamaan waliin argine akka qaxxaasittina. Fiddi quraana natti quraana si haxaa. Atummaan ol ka'ee dhaabbadhu nu qaqadhu akka seemanatti waraabadhaa namni hundinuu. Waraabadhaa ijoollee ol dhaabbadhee isin haadha maal jechuudha. Barbaa qulqulluu akka zannaan jenna malee maal jechuudha. Inni dhaabbadha maqattuu dinga. No akkasii miti dabbaa harkaan lafa qabatteeti malee. Lakkee akkanumatti hidhisi. Okay na dhageeffadhu ayya. Wallaahi billaahi. Gurbaa arabaa san onlaayinuma wal barree wajjin haasa'uu malee. Onlaayinuma wajjin wal garree hojii haasa'uu malee takkaa naaf inni qaamaa waliin agarre. Ooyi qaamaa na dura ceeta ayyee na dura ceen. Wallaahi billaahi. Gurbaa arabaa san onlaayinaa wal barree waliin haasa'uu irraan kahafe. Haadha tiyya kana waliin kaa'uu biyya. Haasa'uu irraan kan hafe. Koo irra deebina lakkee. Wallaahi billaahi tallaahi. Arabticha onlaayinaa irra wal agarree wajjin haasa'uu irraan kahafe. Arabticha onlaayinaa irraa wal agarree wajjin haasa'uu irraa kan hafe. Ijaan wal agarree hin beeknu lafarratti. Harkaanis na qabatee hin beeku anis qabadhee hin beeku. Harkaanis na tuqee hin beeku anis tuqee hin beeku. Wajjinis rafnee hin jirru. Haadha ilmoo tiyyaata biyyaata rabbi nan godhin. Haadha ilmoo tiyyaata biyyaata rabbi nan godhin. Jara keenya waan akka rabbi siyaafata. Inni turaaf godhin. Shaada warroonni dhiira wajji jiraataa yoo hin jiraanne tan qotaa shaadaa qabata. No ta dhiira taanii ta dhiira Oromoodha san isin barfittee. Qotaa shaadaa qabata. Dabbaa lallee qabsiisi. Yaa sannan galchu. Dhageeffadha amma warra sirra girtan hundi keessan sagalee tana waraabbattan ni beeka gallakkisaa maqaan sillee naa qulqullaa'u. Asuu qoy harbii jee. Maqaan sillee naa qulqullaa'u asuu sin qabsiifna baay'ee gannata akka dabbaaf. Mucayyooni araba kana walumaan taphannee walumaan haasofnee fiiduu moojjaa haasofnee walumaan bilbila malee nan xuu'ine ijaan waliin agarree harkaan waliin qabannee anaa ilmaan lamaatii jiruu waa dhabaa biyyaa na baasee. Waa dhabee biyyaa bahiitiin ammoo maamadoon keenya Oromoo kun ni beelawa gara bal'ata waa nama gaafata fuudheen nama dhiisa abdii isarraa murraan arabni kun ammoo raha nama goosisa yoo anallee narraa dhalee rahaallee na goosisa iyya duraan itti ilaalladde sanumaa Oromoon gurbaa nagalaa baafte amma immoo kophattii nafee itti mucciyoon. Kanaaf. Ni sobe. Kanaaf Oromoo tiyyaa hin arrabsinaa ittiin qoosinaa obboleeyyi teessanii asumaanuu fooloollee godhaa. Hordofanii jajjabeessaanii arabaaf ijaazaa buutii haramsanii jiru akkasii hin waan ergin takka dubbachuun inni haraami ammoo tapha Oromoo san eega ilmaan lamaanii eega abbaa manaa kabiyyaa sanirraa hangammaan tanaatti qaamni kiyya fayyee qabaa dalagachuu malee uumaa quban qabu kayyoo san ni diddi anis san gaafachuun barbaadu gama Oromoorraa Oromoon teenya ijaazaa wajjin jechuun suni beekamaadha yaa'u namni akka dhalateetti jiruu fi eega jaarsaa wajjin adda beeku. Fuudhaa nu bulchaa jiin obboleessoon fuudhaa shamarran keessan bulchaa. Shamarran keessan fuudhaa bulchaa addunyaa qofa jalan deemina rabbiin wamaanaa isinii kannee jeen wallaahi shamarran keenya laala akkana barba dhiira Suudi Arabiyaa jechuun bar nama dhakaa sin naqatu bar dhakaa maali siirii nama godhatu bar shamarran biyya arabaa jiru bar siirii itti godhataniititi akka isin maallaqa waan qabdutti amma tamana shaalibsattee daboochisa wallaahi siirii itti godhanii miliyoona 3 guutuu harkaadam godhe gurbaan akkana duugattee boochi miciyyoon san jechuudha. Shamarran akka tolbaatee dubbatu wallaale warri qaama isaanii irraa waraabanii qaama isaanii isin doorsisaa jiran meeqa. Siigalee waan dhiirti Suudi Arabiyaa dhalatan jarratti dalaydi bar wallaahi billaa miliquu Oromoo irratti hin dalayne bar hin qalladdi naasin nuti nama sagalee nuu ta'uu hin qabne malee ilmoo isaanii kawajjin ilmoo isaanii isaan irra dhiisanii kawajjin duuda kaayatee wajjin garaa godhatee garatti mana arabaatti hin dalagu shamarran keenya ka duuda irratti ilmoo isaanii hidhatee wajjin dalagu shamarran keenya jaran ka fuudhanii